Ashama arkafuuni daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtan isin dhaqqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ajandaa waa'ee safuu keessumaayyuu fuula miidiyaa Facebook irratti guyyoota har'aatii fi kaleessaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een deemamaa jiru irraa dubban. Safuun maali? Uffannaan aadaa ajaa'ibatti irreechaaf qophaa'e kun safuudha jedhamee qeeqa guddaa kaafamuun keessayyuu shamarran bebbeekamoo moodeelistii biyya keessaa maskii mangee dabalatee namoota hedduu irratti mul'ata. Mucayyoo wayillee guyyaa kaleessaa dhuftee jirti. Isarratti kan dubbannu ta'a amma xumuraatti nu hordofaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota Oromoo hordoftoota kiyya Oromoon gaafa dur irraa kaasee hangammatti aadaa ofii kabajataa, aadaa ofii fuulduratti tarkaanfachiisaa har'a gahe. Haa ta'uti yeroon hin taa'u. Haalli akkuma jijjiiramu namnii fi wanti hundi jijjiiramaa dhufa. Kanumarraa kan ka'e akka tasaa guyyaa kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti uffata moodeelii diizaayina haaraan kan dhufe gaggabaabaa fi dheeraa akkasumas wantoota adda addaatu dhufe isarratti qeeqaa safuu jedhamu wayiitu dhufe. Jara keenya dhugaa dubbachuudhaaf wanti safuu cabe tokko hin jiru, wanti safuun Oromoo bade jedhame tokkollee hin jiru. Hololaa fi jibbiinsaa fi hinaaffatu adeemamaa jira. Maaliif isiniin jedhe? Duraan Oromoon jechuudha. Keessayyuu aadaa Oromoo yoo fudhatte, kan biraa dhiisi aadaa kutaa kiyyaa Arsii gaafa fudhatte. Uffannaan aadaa keenyaa jechuudha. Harmi dubartiidhaan mul'ateetiniin kan jirudha jechuudha uffata aadaa irratti. Garuu adeemsa keessa akka teeknooloojiitti fooyyessaa uffata kana cufanii uffisaa turan. Sababni isaa maaliif? Haala ammayyaa wajjin deemuudhaaf malee silaa uffanni shamarranii akkana tartiiba kana qofarra uffatama. Harmi kulli lamaan ni mul'ata aadaa keessatti jechuudha. Garuu isin seenaa duraanii namni hin beekne, namni Oromoon duraan maalirraa ka'ee dhufa jedhee hin beekne har'a waan kanuma kaleessa yookaan 2015 ergoon biyyaa bahee argee safuu jedhee dubbataa jechuudha. Safuun akkaataa tartiiba qaba. Safuu kan jedhamu jechi safuu jedhamtu wanta argitee Oromoo faallesitu, Oromoo xiqqeessitu, saala fakkeenyaaf qullaa deemuu wantoota akkasiiti malee uffata amma gaggabaabaa diratu noormaalidha. Aslan uffata aadaa dhiisi noormaalimaa uffatamee deemamu. Ammoo amantiin kee yoo kan si dhooggu taate rakkina qabu. Ati kan amantiin kee si eeyyamu uffatta. Wanni isin beekuu qabdan amantiin hin dhoorga, eeyyan hin dhoorga. Garuu hoo kan amantiin kee si eeyyamu sun uffattaati. Maaf uffatta namaan jechuun hin danda'amu. Kanaaf uffanni aadaa Oromoo akkuma barri jijjiiramaa deemu ammayyoomaa deemee sadarkaa kana ga'e malee wanti duraan hin jirre hin jiru jechuudha. Safuu wanti jedhu hin jiru. Duraanumarraa akkas ture. Inumaayyuu amma fooyya'ee uffata qaama guututti tare malee dur Oromoon uffata gabaabaa qaama saalaa dhoysu qofa uffatee deemu ture. Seenaa deemaa qoradha yoo seenaan beeyin. Yoo Oromummaa kee har'a Facebook irra kabartu taate seenaa qoradhu. Uummanni keenya karaa kamiin dhufee karaa kamirra gahee kan jedhu beekuu si barbaachisaa jechuudha. Mee uffata kanneen yoo laaltan, shamarree kanneen yoo laaltan maal safuu cabse? Yaa uummata keenya addunyaa hawwatan malee wanni biraa maali? Biyaansi amantii dhoorga waan kanaanii akka dhuunfaa kiyyaatti ka beeku. Aadaa Oromummaa osoo hin taane abbaan gadaa irraan dubbatin. Mee hanganaa ajaa'ibe abbaan gadaa maan dubbatee waan kana safuu Oromoo ta'u. Oromoon ka bakka buufatte abbaa gadaati. Abbaan gadaa lakka uffanni kun safuu cabsaa, irreechaan hin dhufinaa, miidiyaa hawaasa irra deemaa jira maan jedhin. Isin akkamitti beektanii abbaan gadaa akkamitti wallaale? Gaafatuu fi waan tokko hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun wal sakaaluu woo jedhame malee kuni maaliifi mee uffanni Oromoo akkanumattuu aadaan Oromoo kun addunyaatti beekamu yaa jara kenna. Mungkin namoota dhuunfatirratti ilaalcha hinaaffaa, ilaalcha akkasumas immootu argitee maaf namni kun narra beekama jedhee yoo qabaatte yookaan carraa kanaan argadhu itti yoo naafte suni rakkoodha. Fakkeenya amma maskii mangee fudhadha. Nama yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa miidiyaa irratti haala ajaa'ibsiisaa ta'een hordoftoota guddaa horachuu fi jaalala hawaasa horatteedha. Namoonni isii fa'aan safuu jedha. Namni kuni uffannaa aadaa Oromoo hin beekamu ture sirriitti dhugaa si hima. Finfinnee keessa teettee Oromummaa isii qabsoon kana waliin jiru bar qabsoo isin qabeettan bakka hidhatanii dhukaasuu qofa. No! Qabsoon waa'ee Oromoo tokkollee yoo taate yoo kan irra daleedu taate qabsoo mataa ofii danda'e aartiidhaan uffata aadaatiin wantoota adda addaatiin. So isin
qabsoo guddaa jabaa keessa jiraachuusi nutti argisiiftee jirti nutis arginee jirra addunyaan ajab jechaa jira jechuudha uffata aadaa kana habashoonni dur uffata keenya jibbitu oromoon uffata bareedaa akka qabu argitee jala deemaa jirti irreecha bara kana kutaa sabaa fi sablammii hunda deemaa jira maaliif uffannaan aadaa oromoo kun hawwatee ofitti harkisee jira walaa jajjabeessu aadaa wal jajjabeessuu haa baran aadaa wal qeequu dhiifnee wal arrabsuu wal xiqqeessuu dhiifnee yoo danda'ame wal gorfachuu yoommoo wallaallee wal gaafachuu jara keenya irra deebi'ee kan isinii himu uffata jaarrota dheeraa dura 15 dura 16 dura jaarrota san dura uffatame laalaa deematanii uffata akkamii akka ta'e har'a uffanni jiru akkami uffata aadaa booranaa laalaa uffata aadaa arsii uffata aadaa qullaa ture qaamni namaa duwwaa ture qaama saalaa malee aadaa jedhanii tamananii asiin gaan inuma amma fooyya'ee uffannaa guutuu ta'ee dhufee jechuudha mee reediin sobaa ta'uu beektanii nama guddaa yookaan nama kitaaba seenaa dubbisu yookaan namoota barnoota ol'aanoo qaban gaafadha awwaan kana adda baafadhee ofii kiyyallee duraan beekatu sinii galee hin jijjiiramee fooyya'ee hunda'uun akka amantii nama hundaan dhiibnetti teeknooloojiyoomee bareedamee dhufee jechuudha aadammaan kamiyyuu uffata duraanii saniin ka jiru tokkochi hin jiru diizaayina ta'eera amma hundisaatu kutaa oromoo 11 ammayyoomee jira uffanni isaanii akkasuma ammallee ammayyoomee dhufe duratti illee dhaloota dhufuuf ammayyoomatu dhufa kana jechuun uffata qullatti deebi'aa jechuu miti maaf sadarkaa kanatti irreechi akka qabbanaa'uuf wal qeequun faallaa walii deemuun afaan walii deebi'uu maa barbaachisa kana kan beekuu qabna irreecha baranaa carraa arganne oromoo hunda eeyyamamuun isaatu waan guddaadha yaa jara keenya irreecha kan deemuuf immoo oromoon tokkummaa ofii agarsiifatuufi oromummaa ofii addunyaatti argisiifachuufi uffata aadaa uffattee bakka sanitti argamuun bar ayyaana yookaan amantii wayii kabajuuf osoo hin taane oromummaa kee agarsiisuuf deemta addunyaan hin argiti tokkummaa kee jaalala kee argisiiftee galtaa jechuudha kana hubachuu dadhabne warri akka amantiitti fudhatu mirgasaa warra oromummaatti mootuu laalee lakkeen oromoo mul'isa addunyaatti bareeduma akka boqonnaatittuu itti boqodha guyyaa kana jettee yoo yaadde itti boqotta guyyaa boqonnaa jechuun hin danda'ama maaliif qalbiin kee si gammadaa faaya oromoo argitee oromoon maal akka ta'e galaana dachee kanarratti argitee gaafa jettu qalbiin kee si gammaddii jechuudha kanuma isin hima kanaaf wal arrabsuu wal xiqqeessuun safuudha ammoo namoonni arraba dheerattanii fi namoonni ilaalcha adda addaa qabdan gaafa hojiin keessan laalamu hojiin lafa jalaa isin qabdan gadhee ta'uutu mul'ata namoonni nagayaa namoonni jaalala beekan namoonni kabajaa beekan yoo wanti sun hin ta'iniif illee takkaan callisaa takkaa yaada dhuunfaa ofii kennata malee nama arrabsee nama xiqqeessu waan akkasii sun hin jiru jechuudha kanaaf akka obbolummaatti kan isin gorsu kana egaan daawwattoota hordoftoota keenya jaalalaaf kabajaa oromoof qabnu nutis isiniif qabna isinis wal kabajaa wal jaaladhaa safuu wanti jedhamu arraba waan ta'eef isintu safuu cabsee hin arrabsina namoota yaada keessan dhiyeeffadhaa akkasuma gorsaa kanan isinii dhaamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya an reedii adamchuufi namoonni na waliin turtan ulfaadha galatooma akka tasaa chaanaalii kiyya haaraa taatanii yoo dhuftan subscribe gochuun maatii keenya dabalamaan affeerraa kooti nagaan naa tura turtii gaarii nagaan